ثلج ميتة جالسة. سميرة 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 المرة ميتة. سميرة ما تكرمت يا مرة ما تنفس. سميرة Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam kana keessan an obboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qaba nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabskiraayib laayik gochuudhaan maatii kootti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoona yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatooma ammallee akkasumatti deeggarsi keessan akkuma itti fufetti haa ta'u isiniin jechuu jaaladha. Egaa obboleewwan kiyya viidiyoo gabaabduu tana argitan jedhee yaada. Dhugaa rabbii dhugaa dubbachuuf namni viidiyoo kana laaltanii hirriba malee bultan jirtanii maaliif jennaani? Ani kan micayyoon kun dhugaan isin jedha micayyoon kun tarii ijoollee keenya ijoollee Oromoos ta'uu dandeessanii wanti adda baafadhe hin jiru. Garuu viidiyoo kana gaafan argu ishee yookaan madaamii ishee akkasitti ishee micayyoon jirtu jetteeti harkaan dhibdee harkaan reebdee gadi itti micayyoon goggogduudha. Isheen iyyuu ani dhugaa rabbiin jedhe odoo haadha ishee taate maalaa taatu sa'aatii sana akka kanatti agartee odoo haadha ishee taate hin jedhe maaliif jennaani baay'ee ulfaata dhugaa rabbii jirtuudha jettee harkaan dhibdi harkaan qaxaqaxxeetii yaamaa jirti micayyoon goggogduudha oguma harkaan gadda baddabduyyuu namni jiraa fi du'aan hin beeksisa jechuudha akkamitti itti beekamuu dideen jedhe isheettoo. Osoo beektee simmootu keessattuu bara kana keessa hin agartanii araboonni ogguu ijoolleen kuftee jechuudha itti siiqanii hin tuqan hin sodaatu baay'ee maaliif jennaanii boru ashaaraa keenyatu irratti qabamaa yoo qaban mana yaala dhaqxee boru itti gaafatamnaa seerri nu gaafata jedhu harkaan hin qaban isiniif galee garuu isheen kun wallaalummaa isheetu ta'ee harkaan asiifa gaggaragalchitee jechuudha micayyoon duutudha. Yaa rabbii dhugaa rabbii baay'ee tokko jechuudha baay'ee tokko hirriba malee. Naabushee deebi'ee ka'ee mootu jechuudha hedduutu akkanatti dhaga'ame maaliif akka ta'e hin beeku baay'ee namatti dhaga'ama. Innaa osoo ana ta'e yookaas immootu osoodhaan nama wanti sun isin ta'e maal gootan bakka sana buutanii osoo niitii kana taatanii maal gootan ture. Maaliif jennaan an dhugaa bakka sana yoo socho'u bakka sanatti dhugaa naasuun lapheen na goggogaa jechuudha. Baay'ee tokko ulfaata. Waaqayyo biyyaa nama baasee biyya hambaatti nama hin gatini. Inni nagaan biyya ofiitti nama baasee nagaan biyya ofiitti nama haa deebisu. Egaa obboleewwan kiyyaa namoonni baay'een ijoollee komintii jalatti barreessituun argani. Maaliif jennaani yeroo baay'ee akkamitti akka duute maal akka taate ilaaluuf komintii jalan galaddafee jechuudha. Ammootu Saawudiitti duute malee micayyoon kun dhalattuu eessaa akkamittiin akka duute maal taate akka duute wanti tokko wanti irraa dubbatan jiru ijoollee baay'een asiif achi postotu garuu. Sababa isheen ittiin micayyoon kun duute namni irraa dubbataa jiru hin jiru jechuudha. Egaa niitittiin harkaan asiif achi dhibdee yaamti micayyoon goggogduudha. Baay'ee tokko laphiilee nama maleessaa baay'ee tokko waan isinitti dhaga'amu waan hirriba malee isin bulchuu jechuudha. Kanaaf galgala rafnee ganama ka'uu keenya kan hin beekne oollee galgala ga'uu keenya kan hin beekne akka bineensa sanaa miidiyuma kanarratti wal agarreedhaaf. Wal nyaataa, wal jibbaa, wal xiqqeessaa oolla. Gaafa iddoon dhugaa dhufte kunoo akka kanatti namatti himtee osoo hin taane dhokatteeti. Micayyoon kun tarii dhukkubaas qabaachuu dandeessi jira. Wanti nuti irraa beeknu hin jiru. Sana waaqayyo qofa beeka. Maaliif nuti bira hin jirru sababa ta'eef jechuudha. Akkuma namoota kaawwanii miidiyaa irratti argaa jirra malee jechuudha. Kanaaf tarii dhukkuba ishee sana namni dafee irratti hubachuu dhiisuu danda'a. Maaliif keessattuu namni dhukkuba laphee akkasumas immoo wantoota adda addaa jira kan yeroo hunda jechuudha osoo hin yaadin osoo isin nu dhiisa jettanii ofirratti laaltanuu waan akkanaatiif isin saaxiluu jechuudha. Waaqayyo beeka maal taatee akka isheen duute maal taatee akka waan kun ishee mudate waaqayyo qofatu beeka jechuudha. Namni tokko namni ishee bira jiru namni irraa beeku hin jiru sababii ta'eef jechuudha. Kanaaf baay'een keenya oguu kan kana agarru. Hammam akka wanti nuti haasofnu wanti nuti yaannuuf wanti nuti waanuma jireenyuma gabaabduu tana dachee gabaabduu tanaaf jennee namaa wal jibbinu duuba isaa garagaranii gaafa ilaalan akkamittiin akka namatti dhufu osoo beeknee akkuma jireenyaaf fiignu kana akkuma nan nyaadha jennee ofiif ilma namaa jibbinu kana duuti akka jirtu osoo beeknee namaanis walitti hin buunu
namallee hin jibbinu. Yeroo hunda waan badaa hin dalagnu waan gaarii qofa dalagnaa jechuudha. Garuu immoo kana nutti agarsiisu hunda keenya jechuudha. Waan akkana kana ija jiran nuuf fidu. Egaa waaqayyoon bichaanii ani waan biraa uuman jedhu dhugaa. Akka biyya baanitti biyya ormaatti nama hambisiin. Maaliif baay'ee tokko ulfaata. Baay'ee jechuudha sirriitti ulfaata. Maaliif osoo haadha ishee sana taate maal taati? Jirtu jettee gaafa harkaan akkasitti dhiibdee harkaan asii fayyadamnu gootu osoo haadha ishee sana taate fayyaan amma ishee biraa sochaatiif fayyummaadha jechuudha. Maaliif ishuma irratti gadda balamti jechuudha. Maaliif isheen kun hammami soo ta'e kaa hamma halagaa taate sanaa fi jirtuudha jettee kan harkaan gaggaragalchitu iyyuu amma sana kaa jabina qabaatteetu harkaan gaggaragalchite jirtuudha jettee wantooti isheen goggogduudha. Egaa mee namoonni baay'een mucayyoon kun eessatti akka awwannoo taate warri irraa beektanii koomentii dhugaa koomentii sirrii jechuudha. Eessatti akka isheen akkas taate maal taateeti waan ta'e namni qabatamaadhaan irraa beekta yoo jiraate koomentii jalatti irraa barreessaan isin jira dhugaa jechuudha. Baay'ee tokko maaliif namni laala eessatti maal taate akka isheen mucayyoon kun miidhamte baruudha fi bakkee namni dhaqee koomentii hin dubbisne jiru. Hundumtuu kan poostii godhan malee akkamittiin akka duute eessatti akka isheen duute wanti nani sirriitti qabatamaadhaan dubbisan jiru koomentii namaa jala deeme jechuudha. Baay'ee tokko jechuudha. Naatu gizee 5 ja'arra deddeebi'ee ilaalatii ture jechuudha. Naasuu hamma kana hin jedhamne natti dhaga'ame. Maaliif rafee ka'ee ija koo dura deddeebitee dhufa. Maaliif kan isheen gaggaragalchitee akkas godhaa turte deddeebi'ee ija koo dura dhufaa bulee jechuudha. Egaa baay'ee ulfaata. Baay'ee ulfaata. Baanee akka itti gallu kan hin beekne rafnee akka itti kaanu kan hin beekneef wal jibbinee argaa wal jibbinee wal xiqqeessatii kan oollu ammanuma jireenya ilma namaa jechuudha. Maaliif hin beekne akka jireenya darabaa jiraataa jirru hundi keenya iyyuu jechuudha. Garuu nutti mul'isu yeroo tokko nyaanna baay'ina bakka anumatu godhataa qofa malee anumatu jiraata dachee kanarra ilmi namaa naan hin qixxaatinii malee akka gannee biraa sokkinu akka dacheen tun kan sobaa taate nutti agarsiisu jechuudha. Kanaaf mucayyoo kana waaqayyoo bichaanii dhugaa rabbii waaqayyoon jannata ishee tolchu. Maaliif baay'ee ulfaata bahanii urufatti hafuun jechuudha. Waaqayyo walumaa galatti ilma namaa kamiyyuu akkuma jiraachuun jiru duutee akka jirtu akkasumas immootu wanti hundumtuu akka harka rabbii ta'e rabbiin nutti haa mul'isu nama karaa isaa yaadatu rabbi nu haa taasisuun isin jedha. Anis akkama keessanii osoo miidiyaa irraa asii achi zor jedhu kanan arge jechuudha. Maaliif jennaani keessattuu ijoolleen waan viidiyoo akkasii poostii kaatanii yookaas immoo miidiyaa keessa irratti sheerii gootanii kaatanii immoo achi garagartanii wantoota adda addaa irra haasoftan wantoota isin hin madaalle irra haasoftanii fakkeenyaaf amma kaleessa suuraa ganni namni tiktoka kaarra fidee poostiin godhin feesbuukis ta'e kallattii kamiinuu jechuudha. Maaliif jennaan mucayyoo kana lafuma nagaa kaanii itti duulaa jiran lafuma nagaa itti duulaa jiran jechuudha. Maaliif ji'a 4 guutuu waa'ee isheerraa nam tokko namni gadi bu'ee hin jiru jechuudha. Mucayyoon kun ofii filattee kan godhatte uumama rabbiititti namni farada jechuudha. Uumama rabbiitti waan isan galchine keessa hojii rabbii keessa osoo hojii namaa ta'e keessa galee hojii namaatiif hamma kana dubbatee rakkoo hin qabu. Garuu hojii waaqa keessa sa'aatiin jechuudha. Nuti eenyuun akka taane hundumti keenya iyyuu akka nuti biyyee kanarraa uumamne nam tokko namni beeku hin jiru. Akka deebinee achitti gad deebinus immoo battala kanatti nam kamiifiyyuu ifa hin ta'u jechuudha. Kanaaf namni lafa jirtan dagattanii waan hojjettan dagattanii boru eessa akka deemtan hundumti keenya iyyuu jireenya darabaa akka jiraataa jirru namni isiniif hin galle dammaqaa obboleewwan kiyyaa eessa akka jirtan of madaalaa waan isin hin galchine waan isin hin ilaallanne irraa hin dubbatinaa. Ilmi namaa kamiyyuu ji'a 9 dhalate hundumtuun namaa adiis ta'e gurraacha dheeras ta'e gabaabaa uumama rabbiiti. Namni ofiisaati uummate hin jiru hundumtuu jechuudha. Waaqayyotu uume. Kanaaf uumaa rabbiititti immoo harka keessan hin gatinaa waan isin hin galchine tokko waan irraa hin beekne tokko irraa hin dubbatinaa. Maaliif wantoota akkanaa gaafa agartanii achi gargartanii immoo faal'asaa gaafa dubbattanii osoo ana ta'e wanta na mudatu wanti mucayyoo kana mudate osoo ana mudate maaliif nan hojjedha nan jiraadha jettanii osuma fiigdanii osoo akka mucayyoo kanaatti wanta akkanaa na mudate jettanii keessa keessanitti yaaddanis beektu. Maaliif jennaan eenyumtuu namni du'aaf hin jiru ka
jireenyi tuni darabaa sababa taateef boru kana lakkisnee marti keenya yoo numaa sii deemnaa jechuudha. Kanaaf gaafa wantoota tokko harka lamaan seetanii bukeessitanii waa baay'ee gaggaragarfadhaati ilaalaa. Eessa akka jirtanii dudduuba keessan garagara ilaalaa. Maaliif namni ilmi namaa kaan morma kana akkasitti tumee akka gaggaragarfatee duubaa fuuldura isaa mil'atee eessa akka jiru maal akka hojjetaa jiru akka laallatuufi jechuudha. Kanaaf wantoota akkasii ilaalladhaa of madaalaa. Isiniin jedha obboleewwan kiyyaa dhugaa rabbii akka nama dallaneetittiin aariidhaan kanaan viidiyoo kana irraa dubbadhe. Sababii mucayyoo kana laalee ka'een waa hedduun keessi garaa koo jechuudha kan na raafamaa bule jechuudha. Egaa mucayyoo kana immoo akkuma jalqaba isiniif ibsee namoonni eessaatti akka isheen miidhamte hubattanii koomentii jalatti naa barreessaa. Homaa gochuuf miti garuu bakka azim jedheetuma garaan kan koo keessi kan koo baruu sababa barbaadeef jechuudha. Waaqayyo akka kanatti baatanii rufattan afu hunda keessaniifuyyuu isinirraa haa qabu nurraa haa qabu. Biyyaa baanee fayyaa keenyan biyya nagaa maatii nagaatti rabbi nu haa galchu. Maatii keenya rabbi nagaan wal du'aa agarsiisuun isiniin jedha obboleewwan kiyyaa yoon dogoggore dhiifaman isiniin jedha. Kanaaf namoonni baay'een keessanii wantoota akkana gaafa agartanii deebitanii ta'ummootu waan waaqayyoon hin jaalannirraa gaafa hojjettan gaafa dubbattanii of madaalaa of laalaa baradhaa eessa akka jirtan maal gochaa akka jirtan of madaalaan isiniin jedha obboleewwan kiyyaa. Maaliif jennaani morma kana namatti kennuun gaggaragalchanii ilaaluu fi egaa walumaa galatti hanga viidiyoo biraa walitti deemnutti turtii gaariin isiniin jedha. Yoon dogoggore dhiifama naa godhaa. Hanga viidiyoo biraa walitti deemnutti nagaan naaf turaan isiniin jedha. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Waaqayyo hunduma keenyaafuu nama karaa isaarra goru rabbi nu haa taasisu. Turtii gaariin isiniin jedha. Nagaan naaf tura.